بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجم توتف دا وتوت سبيشة وكون كوبي خينيا كجرون دا كوبي فني سميران جينيو دا كوبي خينيا أنتنا كست إما جرما سميوتا بلالو دا دي والكبتي كسوما دا كوبي فدي سميران جهاجرا كسومان كيا خانغويار أنتنا جرما سميوتا بلالو تا كستي خان كود غدا باچا تورته كوري هوا سما وليغلا جرما سميوتا بلالو تا تنكن تجاجلتو أرى تورا إسكابيرتنا في أرقامتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مي جال كبرتي مكان كي تفيدور ألوتا خيتي جارميا سميوتا في بلالودا كيستي جهي خانكي نوفي بسي جبابسي جما سجنتا خينيا خان بويار أنت ندي برا إن شاء الله. إن شاء الله بسم الله مكان كي hajituu نجيس ويبقى دا قالوا أنا أرسل نقول في ثلاثة كان كي جرما سميوتا نقطة تتي وقا كما لما ونشان الركاسة عن جهرتي كوري حواس مادا بسام الجدايتي ما شاء الله مي غرين بورا هنكيو جرما سميوتا بلادا خست غرين جلقبا أتي جما جرما سميوتا بلالوتا تندبلمت غرين بورا كي نور الجنة أجرما نور الجنة لام جرا جرما دبلمت عملت مكيسان جرا ما شاء الله بليتنا hajituu rabbi sirraa haa jaalatu yeroo dabre keessatti daldala yuutuubii abbaan mana murtii gurraachaa jaarma sumayyoota bilaawota irratti olola addaa banee geggeessaa jira haa ta'u immoo kaayyoon isaa fi akeekni isaadha iddoowwan adda addaa keessatti kan inni irratti xiyyeeffatee deemu jaarma sumayyoota bilaawota maqaa xureessuudha xureessiin maqaadha immoo iddoo kamittuu kan nama hin baasne ta'uun isaa beekamaadha mee sumayyoota fi bilaalota jechuun kuni maal jechuudha maqaa sumayyoota fi bilaalota jechuun kuni maali hiikan isaadha inni hoo maali fi maqaa sumayyoota fi bilaalota kana xureessuudhaaf kaayyeffate akka nama jaarmaa sumayyoota bilaalota kana keessaa qooda qabu tokkotti dura irratti nama beekaa maqaa namaa balleessuuf deemu tokko dhogguu hin danda'amu dhaabsisuun hin danda'amu maaliif namni sun beekaa hojjeta waan ta'eef gabaabumatti nuti dhugaa jirtu ifa baasuudhaaf dhugaa jaarmaa kanaa uummataaf ifa godhuu barbaanna. Sumayyoota bilaalota jechuun madda beekumsaa madda tokkummaadha. galma rakkataan keessa gargaaramu galma obbolummaa keessatti hundeedhaan ijaaramte galma gammachuudha galma gaddaa illee waa hedduutti ibsuu dandeenya akka jaarmaa sumayyoota bilaalotatti kan dubbannu yoo ta'an ammoo gareewwan adda addaa kan yeroo WhatsAppiin yeroo jalqabaatiif dhufe ijaarame bakka takkatti walitti qabamee gareewwan garaagaraa irraa warra dhufeef akkasuma miseensa garaagaraa walitti qabanii garee kana sumayyoota adda ta'an moggaasaniif sumayyoota jechuun akkuma beekamu namni yeroo jalqabaatiif dubartii yeroo jalqabaatiif inni kanaaf wareegamtee sumayyaadha akkasuma namni yeroo jalqabaatiif diini kanaaf tumamee dararaan guddaa irra ga'ellee bilaali kanaaf sumayyoota bilaalota jedhamee maqaa bareedaa akkanaa kana nu moggaafamee jechuudha. Mee kanuma wal qabatee haasawa obboleessa keenya abbaan mana murtii gurraachaa geggeessaa ture hordoftee jeetiin yaada. Mee inni maaliif karoorfate jaarma sumayyoota bilaalota kana maqaa balleessuun maali adeemsi isaa maaltu isa duuba jira informeeshina sobaa kana hoo hawaasa keessa facaasuudhaaf yoo maaltu isa kakaase? Akkuma beekamu yeroo hedduu irraa dubbatameetiin jira miidiyaa nura fudaa irraa viidiyoo fuudhee loogoo miidiyaa nura fudaadhaa irraa kaasee loogoo ofiitti godhee yuutuub ofii gubbaa kaatu waan kana hin godhini wanti kun miidiyaa uummataa hawaasaa kana nurra cubsiisuuf miidiyaa hawaasaa akka hin cufamne waan kana riippoortii gama yuutuubaatiin akka irratti godhamee viidiyoon sun kaafame dubbatameetiin jira garuu ammoo xiyyeeffannaan isaa ummata as keessa jiru kana burjaajessee hawaasa kana walitti buusaa ta'ee
maallaquma fitee matee kaayyoo isaa beekuu hin dandeenye. Garuu dhugaan jirtu jaarmaa kana keessatti waa hedduutu baratamaa hawaasa islaamaati. Nama hedduu as keessatti illee gargaarama. Ulamaa hedduu as keessa illee jira walitti qabee maqaa wanti inni balleessuu fi yooma daldala yuutuubaa san ta'ee fi akkasuma ustaaza keenya tarii maqaa balleessee isaan kana maqaa qoreessee akka hawaasni isa jibbu godhinnaa miidiyaa kana hawaasni kun akka jibbu godhinnaa ta'uu danda'a. Isumaaf dhimma waa hundaayyuu. Maashaallah buleettiin rabbi sirraa haa jaalatu. Mee duuba akkuma beekamu jaarmanni sumayyoota bilaalota sumayyoota baay'ee of keessatti qaba. Akkasuma bilaalotas of keessatti qaba. Bilaalotaa fi dargaggoon shamarran walitti dhufanii maqaa sumayyootaaf bilaalota kana moggaafatanii khidmaa diinii kana keessa yeroo dheeraa qooda fudhachaa turanii. Mee hojiiwwan jaarmanni sumayyootaa fi bilaalota hojjatu keessa ati akka nama koree hawaasummaa tokkotti dhimma hawaasummaa irratti namni dalagu sihi kanarraa wanniin gama sagantaa kanatti illee akka ati affeeramtu si taasise dhimma hawaasummaa irraa muuxannoo xiqqaa qabda jechuu waan yaadee fi mee ati akka nama qaama hawaasaa tokko bakka bu'ee jiru tokkotti yookaan immoo akka nama hawaasa kana utubee deemuun danda'u tokkotti hawaasuma inni burjaajessaa jiru warrootuma gartee inni isa jala gurra qabatanii deemaa jiran kanaan hoo maal jettaan ati? Hawaasa kanaan waan jedhuuni jalqaba irratti nuti kan argine diina islaamaati. Gara diina islaamaa isin yaadnee barataa turtanii bakka irraa dhufne hundi kennaa hin beekna. Guyyaa wasaabbiin kun hin jirre hundi kinoo bakka garaagaraa jirra. Kan rabbi laaffiseef khidmaa diinii keessa osoo jiraatu irra hedduun kennaa garee muuziqaa keessaa kadhataa sagalee hayyoota irratti ergaa nasiyaa garaagaraatiin gara jaarmaa kanaa isaa finne. Kanaafuu waan Hamzaan ittiin jedhe irra bakka irraa dhuftanii san yaadadhaa jedhaan warra dura isaa waliin deemuun. Hawaasa keenya kan jaarmaa hin beekne ammoo jaarmoonni sumayyootaa fi bilaalotaa amma jaarmaa ta'e dur gareewwan kun ammoo wallaalaa hedduu barsiisee beekaa hedduu keessa illee ji'ee galma beekumsaa keessatti argannee ijatti bananne waan akka amma jedhanii san osoo hin taane kan ijoollee sumayyootaa kan bakka garaagaraatti walitti qabanii waan takka hin beekne hadda hayyuu taatee as keessa qaramtee as keessa beekumsa argattee nama tajaajilullee ta'e an ofii kiyyaa kaasee jechuudha. Kanaafuu bakka itti barannee beekumsa haganaatti arganne keessatti burjaaja'uu hin qabnu. Hawaasni keenya dhugaaf dharallee adda baafatee nama kanarraa goree barumsa ofii itti fufuu qaba. Warri ammoo nafsiyaan isaanii as keessaa baasee haala garaagaraatiin as keessaa baanii informaatiina garaagaraallee isaa dabarsan yoo ta'e dura eessaa dhuftee as keessatti hoo maal argattee? Hayyee maashaallah rabbi sirra haa jaalatu uktee teenya rabbi yaada murada keessa haa goote jechaa inshaallah. Mee gaafii itti aanu dabarra. Gaafiin itti aanu jaarmanii sumayyoota bilaalota maallaqa namaa nyaatee jedhan dhugaadha. Tayyib eega jaarmanii sumayyootaaf bilaalota maallaqa uummata wallootiif guurame hin nyaatin namni kun maqaa kana maaliif jaarmaa sumayyootaa fi bilaalotaatiin moggaasuu danda'e? Yeroo ammaa tana bakka rakkinni jiru bakka iddoon miidhamaa itti jiru laalanii filatanii jaarmaa kana jibbisiisuudhaaf wal qabsiisan. Jalqaba irratti jaarmaa kana keessatti gareen ummata wallootiif ijaarame hin jiru. Akka hawaasa Oromoo hundatti ijaarame achi keessallee ustaasni maqaa itti kaasan ustaas Daluutti jiranii. Nutillee jaarmaatti osoo hin taane akka ummata Oromoo walloo miidhamutti garee keessatti nama waan danda'e jechuudha. Gargaarsi sun bira ga'ee moo karaatti nyaatamee maqaa hawaalamu. Tayyib duuba
Eega maqaa jaarmiyaa sumayyootaaf bilaalotaatiin gareen qophaa'ee sagantaan sun hin gaggeeffamin malleen sun hin guuramin maaliif ajandaan kun jaarmiyaa sumayyootaa fi bilaalotaatiin maqaa balleessuu irratti maaliif xiyyeeffatame? Inni biraa immoo warroonni maqaa jaarmiyaa sumayyootaa fi bilaalotaatiin gareen ijaarame jiru kuni garuma dirree rabbii keessatti namuu iddoowwan adda addatti ijaaru cufa garee sumayyootaa fi bilaalotaa sahammoo gareen sumayyootaa fi bilaalotaa jechuun gareewwan hundi wanni namni gareewwan bakka adda addatti ijaare hundi garee sumayyootaa fi bilaalotaati moo mee waan kana akkamitti waan kana ibsuu dandeessamee akka nama qaama hawaasaa tokkotti? Namni garii waan tole kana jaalatu qalbiin isaa hin danda'u natti fakkaata. Walumaa galatti linkiin gareewwan ummata walloo ijaaramee jaarmaa keenya keessa ergame isaniin namni rabbi isaa laaffisee fi ummata kana dhimma museenii gargaare malee akka jaarmaa kanatti wanti ummata kanaaf ni gargaara jedhamee gareen ijaaramee irratti maallaqni guuramee akkasuma nama kana guurees ta'e hayyoota kennaan ta'e nyaatanii tokkollee hin jiru. Ammoo maqaa kana wanti filatanii fi tarii ummanni kun miidhamee jira. Sababa ummata kanaa yoo kaafnee jaarmaa kana wal qabsiifne ummanni hawaasni jaarmaa kana keessa jirullee jibbuu danda'a jaarmaa kanaa. Waan jedhu nutti fakkaata malee wanti kanaa wanti wal qabatu tokkollee hin jiru. Maashaallah rabbi sirraa haa jaalatu buleetana hajituu yaada muraada rabbi si haa guutu jenna. Kanatti aanseeme gaafii kiyya gama xumuratti geeffachuu gaheetiin jira. Gaafii takka lama siif dabaleeti sagantaa keenya kan guyyaa irraan tanaan xumurra. Mee ati akka nama tokkotti dhaamsi obboleewwan kan keessumayyootaaf bilaalotaaf dhaamsi yookaan immoo warroota Hamzaa Sheejjaa Birfaana bu'anii burjaajii kanaaf dildira isaa tahanii jala fiiganii akka inni viiwun isaadha yookaan nagganni maalleen isaadha akka paawariin isaa ol kaatu warri godhanii fi dhaamsi ati qabduuf maali walumaa galatti mee keessafuu sumayyoota akka keetiitiif yeroo ammaan tana gama sooshaal miidiyaa kanarratti namni hamilee namaa ta'u keessafuu ijoollee shamarraniiti gama gargaarsan gama barnootaatiin tahii gama kallattii kamiinuu sumayyoonni hojiin isaanii hojii boonsaadha. Laakiin akkasumatti immoo olola tokko yeroo facaafamullee adda osoo hin hubanne namni sheer godhuudhaan iddoowwan adda addaatiin gahu baay'isee ijoolleewwan keenya kan sumayyoota kana mee obboleewwan keenya kanaaf dhaamsi itti dhaamtu maali? Dura irratti sumayyoota keenya kanneen jaarmaa keenya keessatti argamanii waan argitan kana adda baafadhaa. Keerri dura irra jirta irratti jabaadhaa. Durallee keerri kana faayidaa beeknaaf keerri nu qaba irra jirra ammallee irratti cimaa isiniin jenna isaaniin jedha. Warra achi jala fiigee koomentii ta'ee waan garaagaraatiin isa jajjabeessu ammoo badii inni dalagaa rusanii walumaan qoodan tanii warri sheerii gootanii warri koomentii isaa kennitanillee badii isaallee isinillee walumaan qoodataattanii. Kanaafuu gara rabbii keessanii deebi'a akkasuma immoo waan kana osoo adda hin baafatin osoo dhugaaf dara hin hubatin facaasuu irra dhugaaf dara hubadhaa. Warri jaarmaa kana hin beeknellee dura jaarmaa kana qoradhaa. Warri as keessaa baatanii ammoo waan kana dalagaattanillee yoo keerri isinii qabaate itti mafuu faayidaa maaliif jennaan beekaa hojjetaadhaan waan ta'eef nama kana nama beekaa Hamzaanis ta'ee warri isaaf koomentii kennu warri jaarmaa kana beekaa waan kana godha maqaa balleessaadhaaf garuu dhugaan hin kallatti malee hin ciccu jaarmonni kun dhugaa irratti ijaarame ololillee waan takke nama hin godhu. Rabbi sin haqa jechuu jedhaan warra sanii. Maashaallah rabbi sirraa haa jaalatu buleetana hajituu. Inshaallah guyyaa har'aan tana sagantaan ani qopheeffadhee si affeerradheef kana fakkaata.
hamma sagantaa biraarratti walii dachaanota nagaa keessanaa jiraadhu sinija kabajamaaf jaalatama obboleessa kiyya keessummaa kiyya kan guyyaa dhaantanaa taate asitti naaf argamu keetiif hedduun si galatoomfadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mega akkuma beekamu namni gaafa walitti dhufu maqaa fi iddoo dhaloota wal bara mee ati maqaan kee eenyu iddoon dhaloota keetii hojaarmaa sumayyootaaf bilaalota keessatti ga'een hojii keetii maali mee gabaabsiirraa nu dubbadhu gama sagantaa keenya ceena. Maashaallah tabaaraka rahmaan jalqaba tarree sagantaa kanarratti naaf dhufeetiif hedduu dhaggeeffamu obboleessa kee qaalii itti aansuudhaan akkuma ta'etti tokko jalqaba itti dhufu wal barata. Nama wal barateet walii wal barsiisaa waan ta'eef maqaan kee jalqaba irratti Fuwaad Abdusawwir jedhama akka dhalootatti godina Baalee aanaa Gaafaati. Ammoo akka jaarmee sumayyootaaf bilaalota mana barumsa onlaayinii kanarratti ani gareen bu'uuraa kiyya Fulafaa Uraashidii yoo ta'u gahee jaarmee sumayyootaatti ammoo bulchiinsa waliigala jaarmee sumayyootaati fi akkasuma damee koree hojii raawwachiiftuu jaarmee sumayyootaa keessatti qorataa yakkaati. Maashaallah rabbi sirraa haa jaalatu bilisa khayya akkuma beekamu jaarmeenni sumayyootaaf bilaalota caasaawwan adda addaa qabaachuun isaa beekamaadha. Caasaawwan jaarmaa sumayyootaaf bilaalota keessaa atis damee qaama abbaa alangaati. Mee abbaa alangaa taatee mee akka jaarmee sumayyootaaf bilaalotatti seerri ittiin jaarmee sumayyootaaf bilaalota kana ittiin bulchitan maal fakkaatame? Maashaallah hedduu dhaggeeffatame obboleessa kiyya gaaffii bareedduu na gaafatte osoo gaaffii tanaan ga'e dura ka'umsa waan kanarraa waan gaaffii akkasii ibsuu barbaada. Tokkoffaa irratti jaarmeen sumayyootaaf bilaalootaas ta'ee jaarmeen kamiyyuu any organization jaarmeen tokko jaarmee ta'uudhaaf yookaan dhaabbata ta'uudhaaf qabxiiwwan muraasa qabaachuu qaba. San keessaa inni duraa kaayoo qabaachuu qaba. Jaarmeen tokko kaayoo ittiin dhaabbatuuf yoo hin qabaanne jaarmee ta'uu hin danda'u. Itti aansuudhaan ammoo erga kaayoo kana biratti ammoo waan irraa ijaaramu caaseffama yookiin istiraakchara wayii qabaachuu qaba. Yoo istiraakchara hin qabaanne jaarmeen suni kuma walitti ol naqame tokko yoo taate malee jaarmee ta'uu hin danda'u. Erga istiraakchara ta'e ammoo adeemsa ittiin caaseffamee wal caasisee sadarkaa jalaa irraa hanga gubbaatti wal hoogganu kanatti dambii seeraa yookaan ammoo adeemsa ittiin bulmaata hawaasa hunda hammataa fi giddugaleessa ta'ee kaayoo jaarmee sumayyootaaf bilaalota ta'ee jaarmeen sun irratti hundeeffame tokko galmaan ga'uu fi milkaa'ina guddaa horachiisuudhaaf tajaajilu adeemsi seeraa sun jiraachuu qaba. Kana keessatti jaarmeen sumayyootaaf bilaalota illee ulaagaa isaa kana hunda guuttachuudhaan caaseffama mataa isaa danda'ee fi kaayoo mataa isaa danda'e akkasuma immoo adeemsa istiraakchara yookiin caasaa isaa kana ittiin hoogganu xilaa tokko immoo adeemsa seeraa dambii ittiin bulmaata hawaasa bal'aa kana hoogganu of keessaa qaba. Kana keessatti ammoo koreen seeraa yookaan ammoo koreen hojii raawwachiiftuudha jaarmee sumayyootaaf bilaalota keessatti adeemsa seeraa hawaasa bal'aa kana ittiin hooggannu keessatti yoo nageenyaa fi tasgabbina hawaasa keenyaa jaarmee keenyaa kana tiisuu irratti koree dhaabbateedha. Kanaaf seerri keenyaa yookaan immoo adeemsi ittiin bulmaata keenyaa kana fakkaata jechuudha barbaada akka istiraakchariitti jechuudha. Gama seeraatti yoo as dhufu ammoo seerri kun akkaataa mataa isaa danda'ee kan baafamedha. Kana jechuun fakkeenyaaf istiraakchara yookaan caasaa jaarmee sumayyootaaf bilaalota kana sadarkaa jalaa irraa hanga gubbaatti irratti hojjechuudhaaf koreen tokko hundaa'ee nageenya jaarmee tokko tiisuuf miseensa isaa of jalatti hammata. Koree kana qaamni hoogganu koree bulchiinsa seeraa ta'ee addatti koreen bahu tokko ammoo koreewwan kana ijaaree akkaataa dandeettii muuxannoo hojii isaaniitiin sadarkaa gubbaa irraa hanga jalaatti gareewwan jaarmayaa kanarra ramadee koreewwan kun qabxii madaalliidha. Adeemsa seeraa naamusaa fi tasgabbina akhlaaqa isaaniitis dabalatee of keessaa qabu kana isaan kana ji'arraa isaan madaalaa isaaniif ammoo gaachana ta'ee daandii bareedinaa fi daandii milkaa'inaa isaan garsiisaa nageenyaa fi tasgabbina gareewwanii kana tiisaa kaayoon jaarmeen sumayyootaaf bilaalota irratti hundaa'e suni akka galma ga'uudhaaf koreen tokko irratti hojjeta jechuudha. Akka koree bulchiinsaatti ammoo koreewwan seeraa kana ijaaruu fi iddoo nageenyi boora'insi nageenyaa tokkotti argame ilma namaa ta'ee nama nyaatee dhugu akkasuma nama ilaalchaa fi fedhii garaagaraa qabu
kan biyyoota garaagaraa irraa walitti dhufee kaayoo diinii kaddamuutiif wal gahee jidduutti keessaa iddoo shayxaanni argamu tokkotti wal diddaan garaagaraa fi akkasuma garaagarummaa yaadaa ni argamu. Garaagarummaa yaadaa kana furuudhaaf ammoo qaamni humna ittisa boora'insa nageenyaa tokko ijaaramee dhaabbatee nageenya koreewwaniitii fi nageenya gareewwanii kana tiisuudhaan hawaasni kenna kaayoo jaarmee sumayyoo daawwataa kana akka bifa bareedaa fi itti gammachuu guddaa qabuun barumsa isaa kanarraa argatu taasisuudhaaf haala kanaa irratti hojjannaa jechuudha. Maasha Allah, Rabbi sirra haa jaalatu bulasa keenya hojiin isin hojjettan Maasha Allah. Akkuma beekamu ilmi namaa kun akkuma bifaan garaagaraa amalli namaa garaagaraa daddeettiin isaa fi beekumsi isaallee garaagaraa jaarmeen sumayyootaaf bilaalotaa jechuun jaarmee gareewwan baay'ee qabanii gareewwan baay'ee qabaachuu wajjin immoo amala ilma namaa kana wal simsiisee tokkomsee deemuun irratti haalan ulfaataadha. Ilma namaa kana walitti fidanii tokkomsuun kun haalan ulfaataadha. Mee akka qaama koree hojii raawwachiiftutti yookaan bulchiinsota jaarmee sumayyootaa fi bilaalotatti isin miseensota dila kanaa fi amiirota kana gaafa isaan wal dhabdeen jidduu isaanitti argamte bifa kamii walitti araarsitanii ummata kana akkamitti kallattiin isin ummata kana ittiin seera kabachiiftan maal fakkaatame? Maashaallah tabaraka arrahman galatamu obboleessa kee Rabbi sirraa jaalatu. Gaafii mana gaafatte kanaaf deebii quubsaa waan ta'uufi akkasuma hawaasa keenya hundaafiyyuu hawaasa jaarmee sumayyoota bilaadoo hin taane hawaasa jaarmeeyaan ala jiruufiyyuu waan bu'aa yookaan ammoo deebii quubsaa ta'u tokko yoo siif kan taate akkuma jedhe jaarmeen sumayyoota bilaadota bu'uuraalee muraasa qaba san keessa tokko istiraakchara. Wanni tokko awwala bifa bareedaa ta'e bifa of danda'aa fi hedduu bilchina qabuun yoo ka ijaaramu taate boora'insi nageenyaas ta'ee rakkooleen garaagaraa jidduu kana keessatti argamtullee cimina ijaarsa jalqabaa sanirraa kan ka'e rakkoon tokko furamuun hedduu takka salphatee jechuudha. Jaarmeen sumayyootaaf bilaalotaa wanti adda isa godhu keessaa tokko ijaarama bareedaa fi tokkummaa bareedaa qabaachuudha. Kana jechuun jaarmeen sumayyootaaf bilaalotaa mana marii jaarmayaa qaba. Mana marii jaarmayaatii gaditti koree bulchiinsa waliigala jaarmee sumayyootaaf bilaalotaa kan guutuu qaama yookiin caasaalee jaarmaya kanaa hoogganu qabu. Koreen bulchiinsaa kun of jalatti koreewwan afur gurguddoo girgiddaa jaarmaya kanaa ta'an of jalaa qaba. Itti aansee ammoo koreewwan kun miseensa of jalaa qaba. Miseensi kun gareewwan of jalaa qaba. Gareewwan kun achirratti hooggantoota gareewwanii keessaa koree bulchiinsaatu jira. Koreen bulchiinsaa kun amiirran qaba. Amiirran ammoo miseensa hooggananii jechuudha. Kana jechuun maali? Mana tokko yoo ijaarte mana tokko ijaaruudhaaf dursa dachiitu jira. Dachii kanarraa ammoo isarratti girgiddaa dhaabda. Girgiddaa kana yoo dhaabde mooralee fi waan garaagaraatu jira. Isa gubbaan ammoo xaaratu jira. Xaaraan kun tashakkaamidha. Tashakkaami gubbaan oomishatu jira. Jaarmeen sumayyootaa bilaalotaa mana diinii guddicha qilleensarratti ijaaramee hawaasni keenya waa hedduu barumsa guddaa irraa argataa jirudha. Kana jechuun koreen bulchiinsaatiif manni maree jaarmaya kanaaf utubaa yoo ta'an koreewwan afran ammoo hooliiwwan afran mana tokko gadhaaba yoo ta'u miseensi koree waliigalaa ammoo qaama poolii afran roga afree manaa kana gadhaabuudha jechuudha. Kana jechuun rakkoon tokko garee keessatti yoo dhalate abbammaan arge dhaqee ilaaluu osoo hin taane adeemsa rakkoon sun ittiin furamutu jira. Isteeppiin duraa rakkoon sun irraa ilaalamee rakkoon sun furmaatatti argatu yoo dadhabe immoo gara itti aanutti taruutu jira. Kana keessa rakkoon tokko fakkeenyaaf akkuma regulaarii biyya takkaatti yoo ganda keessatti wal ka'e takkaan godina dhayitu. Dura caasaan gandaa sun laalee gara aanaa dabarsee aanaan godinni gara naannoon gara paarlaamaa dabarra jechuudha. Akkasuma jaarmee sumayyootaaf bilaalotaa keessatti rakkoon tokko boora'insi nageenyaa haa ta'u garaagarummaa yaadaa tokko yoo kan argamu taate dursa gareen suni mana isaa cufatee irratti mari'atee koreen bulchiinsaa hooggansa mataa isaanii qaba waan ta'eef hooggansi mataa garee san hoogganu rakkoo san laalee gara silaa furmaatatti gochuu danda'u furmaatatti godhee yoo ammoo humna isaatii ol kan dabru taate humna nageenyaa garee san irra ramadamu koree seeraa tahee koree hawaasummaa koree barnootaa fi koree diinagdeetu garee tokko irra ramadamu. Koreewwan afran kuni kaayyoon isaanii guddaan garee san ijaaruu fi garee san akka hojii irratti isaan jabaatanii fi kunuunsa hawaasa keenyaa kennuu irratti isaan jajjabaatan isaan kana jabeessuudha waan ta'eef rakkoo san gara qaama nageenya mana san jiru koree seeraa isaan bira ramadamee saniif dabarsee furmaata nuu godhaa isteeppii kana deemnee kana dadhabne rakkoon keenya kana jedhee
ragaa qabatuma wajjin isaaniif dhiyeesse. Koreen sun ammoo taa'ee ija koreewwan sadiin koree barnoota hawaasummaaf diinagdeedhaa duratti rakkoo sallaalee yoo kan danda'e furu taate sadarkaa sanitti dhumataa sadarkaa isaa yoo kan dadhabu taate ammoo isteeppii silaa deemee isa wajjin qabatee gara bulchiinsa isaa yookiin hooggansa koreewwan waliigala jaarmee sumayyootaaf bilaawotaaf keessaa fakkeenyaaf koree seeraatti dabarsaa. Bulchiinsi koree seeraa sun dhaqee fakkeenyaaf nama akka bulchiinsa koree seeraati. Achuman naadhaaf. Daqiiqaa 9 qofa waraabdi seef goonetti itti deebina. Ayyee bakka itti dhaabde bichaanatti mira. Adeemsa koree seeraa irratti dhaabne adeemsa koree waliigalaa irra dhaabne. Hayyee adeemsi koree waliigalaa bira ga'ee koree waliigalaa biraan hayyee achirra dhaabne achirratti fufi. Rakkoon tokko boora'insi nageenyaa anirraa haasa'u kun yoo humna koree waliigalaa garee saniif ramadameetii ol kan dabru yoo taate koree waliigalaa kunis tarkaanfii kamuu fudhachuu osoo hin taane bifa naamusa qabeessa ta'een hawaasa san ijaaree hawaasa saniif ayya dabarsee hamma rakkoon keessan kun furmaata argatu tasgabbaayaa gama hojii sanatti fuulleeffadhaa jedhee gama bulchiinsa isaatti xalayaa barreessaa. Bulchiinsi koree seeraas tahee qaama nageenyaa kuni rakkoo xalayaan itti barraa'ee isa bira ga'e kana himata isaa kana wajjin laalee qulqulleeffannaa silaa barbaachisu qulqulleeffatee rakkoo san furuudhaaf iddoo sanitti argama. Sanirraan rakkoo kana hamma silaa dandeettii isaatiin rakkoo kana qoratee rakkoo kana sababni maali? Gaagaamni inni fide hoo maali waan jedhu erga xiinxalee rakkoo kana laaleen booda iddoo hayitee jirtu haqa isaaf kennee bakka dambi jiru ammoo dabasan sirreeffadhaa jedhee hawaasa saniif nasiyaa dhaamee gorsee hawaasa san biraa baya. Yoo ammoo humna isaatii ol kan dabru taate rakkoon kun rakkoo cimaa fi hawaasa waliigalchuu kan dandeenye taate gara koreewwan bulchiinsota koreewwan afranii achirratti walitti qabee rakkoo kana kan duraan koreen seera addatti furuudhaaf deemu kana koree hawaasummaa diinagdee fi barnootaa wajjin mari'atanii isaan bulchiinsota koreewwan waliigala jaarmayaati waan ta'eef walumaa galatti hiikaa takka koreewwan waliigalaa jechuun mataa isaa koree garee isaa qofa osoo hin taane koree isaa san bira taree muuxannoo fi dandeettii waa hoogganuudha hawaasa kana tasgabbeessuudha bilchina jaarmaa sumayyootaa kanatti oomishuudha kuni garee isaa bira taree gareewwan guutuu jaarmayaatiif gahaa ta'etu koree waliigalaa jedhamu. Bulchiinsa koree waliigalaa jechuun ammoo bulchiinsa yookiin hooggansa koreewwan kana tarsiimoo jabaa fi akkasuma qajeelfama gaarii daandii milkaa'inaa tokko irratti isaan hoogganu jechuudha. Kanaaf bulchiinsonni koreewwanii kun wal ga'anii mari'atanii rakkoo kana akkaataa silaa furmaata argachuu qabuun furmaanni isaa kana jedhee bifa obbolummaatiin akka islaamummaa fi oromummaan jaalattutti taa'ee dubbii tana waliin laalee bakka dhugaan jirtu dhugaa kennee fi bakka dabdi jirtu daba isaa kennee baraa deema. Yoo ammoo rakkoon kun isaatii ol kan dabru taate gara bulchiinsa waliigala jaarmayaatti dabarsa. Akkuma isin jedhe caaseffamni jaarmaya sumayyootaa gubbarraa hamma jalaatti jira. Amma fakkeenyaaf isteeppii 5ffaarra jira. Isteeppii 5ffaa kanarraa bulchiinsi waliigala jaarmayaa erga dhufeen booda bulchiinsi jaarmayaa kun rakkoo kana laalee furmaata isaa kana waan silaa furmaata ta'u erga iddoo dabdii jirtu dabasan sirreessee bakka silaa dhugaan jirtu dhugaa san kenneefi hawaasa walitti fayyisee hawaasni sun tokkummaa fi jaalaan gara hojii isaaniitti fufaa rakkoon sun achiin buqqaati jechuudha. Yoo ammoo ammas isteeppiin kunillee isteeppii furmaata argachuu hin dandeenye taate gara dhaddacha ibbaataa mana murtii jaarmaya sumayyootaa birootaatti dabarsee bulchiinsi waliigala jaarmaya sumayyootaa birootaa daayirektarri olaanaan rakkoo kana dallaasti carraa dhumaa irratti bakka silaa dabni jiru daba san kenneefi iddoo sirreeffamni jiru sirreeffama san sirreessee waan kana xumura. Isaa ol dabruudhaaf yoo kan deemu taate adeemsa seeraa ittiin bulmaata hawaasa bal'aaf xilaa ta'e kana ol dabruuf deemu waan ta'eef seerri yeroo kanatti tarkaanfii itti fudhatee qaama badiisan gara to'annoo seeraatti ce'a jechuudha.
haala kanaan nageenyi jaarmee sumayyoota bilaalootaatti himamee namni tokko mirgi isaa kabajamee fi akkasuma dirqama isaa baatee jaarmee sumayyoota waanatti namni waa lama wal bira qabu. Even jaarmee sumayyoota bilaalootaa miti generally addunyaa kanarratti ilmi namaa tokko itti uumame dirqama lama jira. Muslima keessaa tokko fakkeenyaaf ati dirqamni rabbi addunyaa kanarra si fideef rabbi gabbaru yoo taate gama biraatiin ammoo waan silaa daarri duniyaa kan barbaachisu dalagattee waan fe'e waan halaalaa kasabachuun suni mirga keeti. Akkasuma jaarmee sumayyoota walatti nam tokko diin barachuudhaaf anfuutii tanan fooyyessaa of jijjiira jedhee yoo kan dhufu taate dirqamni isaa jalqabni seera jaarmee sumayyoota bilaalootaa hawaasni kun xilaa godhatee lafa baafate kabajuudha. Gaafa kana kabaje miseensummaa guutuu waan kan hojii danda'a haalli jaarmee sumayyoota bilaalootaa itti wal hoogganuu kana fakkaatachuu barbaada obboleessa keenya. Maashaallah obboleessa keenya ibsa bal'aa haalaan fudhatamaa nuuf kennite. Haa ta'u immoo akkuma jaarmeen sumayyoota bilaalootaa qaama seerri jaarmee sumayyoota bilaalootaa kana qabee utubee ittiin deemuu fi akkasuma immoo qaamni hawaasummaas barnoonnis diinagdeelleen hundi ulaagaa mataa isaa irratti dhaabbateeti waan kana hojjeta. Kun hundi namaa ni beeka jennee abdanna. Haa ta'u immoo yeroo ammaan tanaa akka waliigalmatti akka waan daayirekteer yookaan walitti qaban mana marii jaarmaa sumayyootaaf bilaalota garee kana ufumaa qabee ufumaa hoogganee garee achittis ijaaree gamanatti illee ijaaree ufumaaf waan kana gaggeessutti namoonni yaadan jirani mee waan kana maal jettan namoota waan akkanaa yaadan kanaan meeti deebisaan qabdu maal fakkaata akka bulchiinsa jaarmiyaatii fi hoogganaa qaama seeratti? Maashaallah gaafii bareedduu nagaa fattee obboleessa kiyya jalqaba irratti nama sammuu qabu. Nama yaadu keessatti jalqaba namni hiikaa jaarmaya jedhu beeku nama tokko deebisuu hin danda'u. Maaliif jaarmaya jechuun waan hedduu bakka tokkotti dhufee wal ijaaree adeemsa itti ijaaramu qabudha. Fakkeenyaaf namni tokko ol ka'ee bu'uuraalee jaarmaya tokko kaayoo jaarmayaa diinagdee jaarmayaatii fi adeemsa seeraa kanaa fi caaseffama jaarmayaa kana hoogganuu hin danda'u. Fakkeenyaaf gubbarratti manni marii jaarmayaa jira yoo jedhe jalatti koree bulchiinsaatu jira. Achirraa gad koreewwan waliigalaatu jira. Achirraa gad ammoo miseensa koreewwaniitu jira. Miseensa koreewwanii kanaa gaditti ammoo gareewwantu jira. Gareewwan kanarratti ammoo manatti hooggantoota gareewwaniitu jira. Kana jalatti ammoo gareewwan gamtaa jedhamee gareen tokko kan hawaasni mana isaa bakka bu'ee qaamota waliigalaa kana wajjin hojjechuudhaaf walumagalatti hariiroo jalarraa ol jiruu fi gubbarraa gadi jirullee cimsuudhaaf waliin hojjechuu irratti manni tokko ijaaramee gamtaa hawaasummaa jedhee koreen hawaasaa ijaaratee gamtaa seeraa jedhee koreen seeraallee ijaaratee fakkeenyaaf gara koree seeraa qaama silaa amma waan kanarratti irraa haasaa jirutti yoo deebi'e nuti asiin sadarkaa gubbaa irraa gara gareewwan hundaatiif koree leenjifnee akkaataa dandeettii fi muuxannoo isaatiin erga isa madaalleen booda ati deebiitii kaayoo jaarmaya kennaa akkasuma kaayoo hojii korichaa yookiin ammoo hojii koree seeraa kana garee akkanaa kanarratti hojjedhu jennee amanaa itti kennaa achi dhaqee hojjetaa jechuudha. Faallaa sanii ammoo tokkummaan kenna double bond jechaadha. Dachaa waan ta'u tokko asii gargara manne booda achillee amiirota keessaa yookiin hooggantoota gareewwanii garee tokko keessaa fakkeenyaaf jaarmeen sumayyoota hawaasaa garee 37 qaba. Garee 37 kana keessaa garee 37 jechuun waan tokko akka namaa galu main group waan jedhamu yookiin gareewwan gurguddaadha malee sub group warra jedhamu jalatti gareewwan xixiqqaan gareen tokkochi jaarmaya ta'ee jaarmaya sumayyoota biroota kana keessatti hammatamuudhaaf at least garee 3 qabaachuun isarratti dirqama. Gareewwan 3 guutuu hawaasa 250 kan of keessaa qabu jechaadha. Gareen tokko ta'ee garee of danda'a yookiin main group jennuun kana qabatee jaarmaya sumayyoota biroota jala galuudhaaf xiqqaatee garee 2 kan bu'uuraatii fi garee odiyoo tokko qabaachuun isarratti dirqama. Garee 2 bu'uuraatii fi garee odiyoo tokko hin qabanne ulaagaa uf danda'ee main group yookiin ammoo garee uf danda'aa ta'ee jaarmaya kana jalatti hammatamuudhaa hin qabu waan ta'eef haala kana koreen hawaasummaadhaa irratti hojjetee gareen kun akka garee birootti siqee tokkummaadhaan wal ijaaree ulaa kana guutuu taasisaa jechuudha. Asirratti akka ifa namaa ta'u fakkeenya takka yoo kaase biyyuma teenya Itoophiyaa fudhannu Itoophiyaan federaala qabdii kana jechuun mana marii federeeshiniitu jira. Ishee jalatti naannoleetu jira. Naannolee kana jala godinoota jira. Godinoota jala aanota jira. Aanota jala gandoota jira. Gareen sumayyoota jaarmanii sumayyoota ta'allee akkasuma mee namni tokko namni fayyaa qabu gaafii itti na gaafattee yoo siif deebise fakkeenyaaf mootummaan Itoophiyaadhaa
biyya Itoophiyaa kana ufuma qofaa dhaabee ufuma qofaa ijaaree ufuma qofaa sochoosee hojjechiisuu ni danda'a hin danda'u jechuudha. Kana jechuun jaarmeen sumayyootaaf bilaalota manni marii jaarmee sumayyootaaf bilaalota manni marii federeeshinii yoo fudhannee fakkeenya siif kaase koreewwan afran achi jala jiran naannolee yoo taate koreen waliigala bulchiinsaa ammoo federaala biyya san hoogganu yoo taate koreewwan waliigala naannolee yoo hin jedhe miseensi koreewwanii yookiin ammoo gareewwan jiru kuni godinoota jechuudha. Gareen tokko yoo xiqqaate nama sadii of jalaa qaba yoo hin jedhe garee kan guutuu ta'e of jalaa qaba yoo hin jedhe sadarkaa aanaa gandootaatti gadi buustee waan kana ilaalta. Godinoota irraa aanota irraa gandoota haala kanaan jaarmeen keenya jira. Jaarmee hagana bal'aa fi diriiraa ta'e tana nam tokko ni oofaan nama hundaafuu gaafii ta'ee ni yaada. Kana keessatti namni martinuu hojii mataa isaa kan of danda'e qaba. Akkasuma akka armaan dura simatan step irraa stepitti darajarraa darajatti hojiin kun hojjetamaa jechuudha. Haala kanaan nam tokkochi waan oofuu hin dandeenyedha. Nam tokkochi ammoo hawaasa hagana ga'u kana ijaaree of qofaa ajajee of qofaa sochoosee hin deemaniin waan hin danda'amne jechuun barbaada obboleessa kiyya. Maashaallah obboleessa kiyya ibsa bareedaa akkaan fudhatamaa qabu nuuf kennite rabbi sirraa haa jaalatu. Mee kanuma wal qabatee akkuma beekamu yeroo ammaan tanaa gama sooshaal miidiyaa irratti ololli tokko gama jaarmaa sumayyoota bilaalotatti faca'uu eegalee jira. Olola kana hoo maaltu facaasa jettee yaaddati akka nama qaama seeraa tokkotti haala kamitti xiinxaltee namoota waan akkana facaasan kun hoo namoota akkamii namni waan kana ajandaa godhee deemuun hoo maal karoorfate adeemsi isaa tarsiimoon inni ittiin jaarmiyaa kana maqaa xureessuu fi maqaa balleessuu irratti xiyyeeffatee jiru kuni ati akka qaama seeraa tokkotti akkamitti ilaalta nama kana? Maashaallah galatoon obboleessa kiyya jalqaba irratti wanni takka tan siifi akkasuma hordoftoota miidiyaa keenya kanaatiin jedhamu barbaadu. Ilmi namaa kun waan akka irraanfachuu qaba. Isiin suni adaduma guddinni jiruun namni guddina kana sakkaaluu deemu baay'ataa dhufa. Gaafa ati guddatte namni si hinaafuus fi si waanyu hedduutu argamu jechuudha. Gaafa ati ammoo nama bu'aa hin qabne, nama kaayoo hin qabne, nama faayidaa hin qabne, of bira taree hawaasa fayyaduu miti of fayyaduu hin dandeenyu taate namni lafaa fuudheetiin si ilaaluuf jiru jechuudha. Keessaa'uu yeroo ammaa kana nama tokko guddina sadarkaa guddina tokkotti namni yoo waan san seene ka waan san waanyuu fi ka waan san hinaafullee hedduutu jira. Kana ammoo namni kaayoo qabu sakaallaa xixiqqoo namni kararratti daddarbuuf jedhee kaayoo isaa sanirraa hin gufatu. Kanamuu dagachuun qabu. Maaliif jennaaniini fakkeenyaaf waan garii fayyadamullee silaa hin barbaadu. Fakkeenyaaf ati meeshaa tokko ala keettee bakka silaa sareen takka jirti meeshaa kana maal ajjeesittiin hin ta'u jechuudha. Haala kanaaf waan kam keessatti jaarmeen sumayyoota bilaalota sadarkaa guddinaarra waan jiruuf yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaa kana keessatti wanni takka kan namni yuutuubii takka daldalachuudhaaf yookiin ammoo maallaqa tokko sassaabachuudhaaf dirqama waan guddaa tokkotti buusii barbaachisa. Gaafa waan guddaa sanitti buute hawaasni guddaan kun sitti yoo as garagalee haasaya keessan si mormuudhaaf akkamitti kana na godha akkamitti waan akkanaa waan nuti hin qabne kana nurra kaa jedhee gaafa sitti as garagalee namni si tuqe suni waa sirraa buufachuuf ati jabaa ta'uu keessi garsiisuudhaaf sitti bu'ee jechuudha. Kanaafuu jabummaa keessan argee si tuqe waan ta'eef ati ammoo nama sirraa fayyadamuu deemu saniif bu'aa buusoo osoo hin taane kaayoo kee imala kee isa fuulduraa waan manaa baateef sanitti deemuun barbaachisaa. Gaafa ammoo namni tokko maana tuqa jettee sadarkaa kee gad deebistee ilaalcha silaa kaayoo deemtuu sanirraa as garagaltee asitti deebite sakaalamtee kaayoo nama sanii galmaan ga'uu dandeette jechuudha. Kanaaf amma namoonni yeroo hedduu jaarmee sumayyoota bilaalota qeequudhaaf karaalee garaagaraatiin sooshaal miidiyaa kanarraa haasayan isteeppiin dura biizinasaafi. Kana namuu beekuu qaba. Maaliif fakkeenyaan akka nama tokkotti osoo dhufee narraa kan haasa'u taate narraa waliin argachuu danda'u hin jiru. Maaliif yuunikliyaan nama tokko isaaf homaa gochuu hin danda'u. Garuu indaayirekt na bira taree wayita jaarmee kana dhaqu jaarmee jechuun isaaf galteeti. Jaarmee kana keessa waan ijaarametu jira. Gurmuu cimatu jira. Humna cimaa tokkotu jira. Humna kanatti fayyadamee humna kanatti bu'ee
beekamtii wayii argachuu barbaada yookaan immoo beekamtii argadhee bu'aa wayii buufachuu barbaada ta'ee biizinasa yuutuubiitiif namni tokko isheetti bu'uu danda'a. Kanaaf jaarmeenyi sumayyootaaf biloota xiqqaa fi guddaas ta'ee wanti guddaan irratti xiyyeeffachuudhaa qabu kaayoo isaa san irraanfachuu dhabuudha. Kaayoon isaa maali? Guddinna. Kaayoon isaa maali? Diinii kanaaf gaachana ta'ee diinii rabbii kanaaf hordiyyaa ta'ee dhaabbatee duratti imaluudha. Hawaasa isaa kana ijaaruudha. Hawaasa isaa kana sammuu isaa kana qaroomsuudha. Kaleessa takka jennee lafarraa kaanee osoo uummata akka hin qabne walitti dhufnee hiree rabbiin biyyaa nu baatee sooshaal miidiyaa biyya ormaa kana keessatti nu kenneen ijaaramne sadarkaa har'aa kana geenye. Har'as ammoo of durattis ta'ee wanti garaagaraa nama qunnamuu danda'a. Wantoota nama qunnaman saniif bootaa kennuu osoo hin taane hojii kennaaf yookaan immoo kaayoo kennaaf dursa yoo kennine milkaa'ina kamuu keessa dabarree akkasuma nama nu mormuu fi maqaa nu balleessuu danda'u sanis gaafa tuffannee hojii keenyatti fufne milkaa'ina guddaa argachuu fi nama sanillee laaftumatti cabsinee bira taruu dandeemaa jechuudha. Wanni guddaan asirraa na gaafatte isa kana nam tokko yoo ati jabaa taate sitti bu'aa jabbummaa kee ammoo situ hojiidhaan agarsiifataa jechuudha. Kabajamtootaaf jaalatamtoota daawwattoota keenya kun qophii keenya kan keessummaa guyyaadhaan tanaa qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Inshaallah guyyaa biraa gaa sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa keessanuu jiraadhaan dhaamsa kooti. Obboleewwan kiyya kabajamoof jaalatamoo akkuma beekamu yeroo ammaan tanaa gama sooshaal miidiyaa irratti oduuwwan adda addaa hafarsuudhaan kan beekamu abbaan mana murtii gurraacha hojii inni hojjetaa jirutti ragaa tokko tokko qabannee isinii dhiyeessaa jirra. Wanni isin adda baafachuu qabdani jaarmeenyi sumayyoota bilaalota jaarmiyaa jalqaba irraa eegalee hojiiwwan boonsaa hojjetaa ture keessa isa hangafa. Fakkaatan akka isa yeroo ammaan tanaa jaarmeenyi sumayyoota bilaalota wal ijaaree tokkummaa isaa jabeeffachuudha wal dhageettii hoggansa tokko jalatti mataa qabatee tarkaanfachuun isaadha. Adawwii nutti horuun isaadha beekamaadha. Kuni immoo uf duuba akka nama hin deebisnes asumaan sumayyoonni keenyas bilaalonni ejjennoo isaanii cimsanii irratti hojjetaa jirani. Egaa akkuma beekamu jaarmeenyi keenya jaarmeenyi sumayyootaaf bilaalota abbaa miidiyaa Nuural Hudaa fi akkasuma immoo bu'uureessaa jalqaba reediyoo Nuural Hudaati. Kuni immoo hojiiwwan yeroo uummanni islaamaa sagalee hin qabnetti sagalee isaa tahaa turuun isaa ni beekama. Kuni kan guutuun uummata islaamaa ragaa bayanii fi kanaaf inshaallah qophiiwwan kana fakkaatu qabannee walitti dachaana. Hanga sittuu nagaa keessanuuf jiraadha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Fi amaanillah.